namoota jajjaboo keenya hiisisuu kaan yoo danda'ame maallaqaan bituu kaan immoo doorsisanii akka callisu taasisu irratti biizii turan. Achi booda waan tokko kan nuti yoomillee dagachuu hin dandeenye seenaa gurraacha waggaa 3 kana keessa galmaa'e keessaa inni guddichi ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaati. Yoomillee hin daganne Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeesisee mootummaa bilchiginnaati. Kana hin dagannu ummanni keenya kana jala sararee beekuu qaba. Ajjeechaa Amaanu'eel Wandimuu hin dagannaa. Amma isaan ittiin TDF dhufaa jirti isin gabroomsuuf ammas isin kolaasuuf dhufaa jirti nun jedhan kana isaan kaleessa Harargee, Baalee, Wallagga, Jimma iddoo hundatti hidhamtoota siyaasaa fuudhanii maal godhaa turan? Rashanaa turan. Dhiigni isaanii ammallee hin qorre. Kana dagannee isa kan inni isaan dorsisuu barbaadan yakka isaanumti waggaa 27 ergamanii gochisiisaa ba'an. Mee Rabbiif jedhaafi Shimallis Abdiisaa hamilee maaliitiin waa'ee Nadhii Gammadaa haasa'uu danda'a? Hamilee maaliitiin adda bilisummaa Oromoo fi waboo ergamaa TPLF godhee inni waa'ee eebbisaa addunyaaf waa'ee Nadhii Gammadaa haasa'uu danda'a? Hanga kana nuti short memory qabna. Eenyu kan Nadhii Gammadaa ukkaamsisee akka dhabamu taasise? Waboodha. Adda bilisummaa Oromootiin OPDO warruma amma aangoorra jiru kana jechaadha. Kanaafuu haasaan hin dheeressu. Nuti yakka isaan dalagan, yakka isaan waggaa 3 darban dalagan, yakka sanaan dura jiru caalaatti dhiigni keenya sana caalaatti danfaa jira. Kanaafuu OPDO'n bilchiginnaan aangoo sirraa ka'uu qabdi. Jajjabeen Finfinneetti dhihaatan dhuma ishee nu agarsiisuuf qabsoo jabaatti jiru. Nuti immoo dirqamni keenya biyya alaa keenya haqa saba keenya dubbachuu jajjabee kana waboo gargaaru. Nuti waan sodaannu hin qabnu. TDF'n dhaqxee akka duraanii aangoo fudhattee OPDO haaraa uumte. OPDO haaraa yoo uumtes kan OPDO ta'uuf jedhu isaanii malee warra amma qabsoo uummata isaaniitii fi aarsaa kaffalaa jiru miti. Kana jalaa ba'uuf immoo karaa tokko qabna. Yoo nuti harka wal qabannee waboo gargaara dhugaa dubbachuuf galatoomaa warri har'aasitti argamtan. Oromoon addunyaarra jiru inni biyya keessa jiru qabeenya isaatiin beekumsa isaatiin inni immoo danda'u inni isaanitti jiru of kennuudhaan wabootti yoo dabalame TDF miti gaanfa Afrikaa irratti humni uummata Oromoo jilbeenfachiisu tokkollee jiraachuu hin danda'u. Teessanii boo'uu, teessanii sodaachuu, ammas hin shawwadamnaa, ammas hin gabroomnaa dhiisaatii waboo gargaara. Waboo yoo gargaare irra aanna. Egaa amma yoo Rabbi jedhe bilisummaatti dhiyaannee jirraa kunoo akka obbo Tasfaayeen akka gaariitti lafa kaa'ee warri federaalistii fi confederation humna federaalistii fi humna confederation jedhanii walitti dhufan humnoonni 9 waan gaarii nu dhaggeessisanii jiru. Koreen sagantaa kana qindeessee galata guddaa qabaa. Humni qeerroo fi hawaasa baayan jedhanii yeroo dheeraa kunoo akkuma sila dhageenye marsaa 6 maallaqa walitti qabanii karaa transparent ta'een gamtaan asirratti dubbateera. Maallaqa sana iddoo saniin gahanii jiru. Gargaarsa keessan har'aallee achi ni qaqqabsiisu.
egaa yeroo sa'aatiin tumsaa gahee haasaa dheeressuun barbaachisaa mitu waan narraa eegamu anis nan gumaachaa galatoomaa waboo gargaaruun alatti waan biraa yeroo ammaatti wanni nu biizii nu godhu jiraachuu danda'a jedhee hin amanu galatoomaa. Baay'ee ulfaadhaa baay'ee kabajamaa hayyoota keenya kabajaan gara waltajjiitti nu simadha. Amileedha. Egaa dhaamsa tokkotu nu gahe toora tiiktookii irraa artiist Abdii Faadis Vaaruun jedhu eessa jira jedhu. Maayii kana artiist Abdii Faadis karaa toora tiiktookii kanaa fi feesbuukaa irratti beekamtii irraan beekamtii dabalatee dhaamsa tokkotu nu gahe toora TikTokii irraa artiist Abdii Faadis jedhu Vaaruun jedhu eessa jira. Egaa artiist Abdii Faadis beekamtii duraan hin qabu irratti dabalatee amma internaashinaala ta'eetiin hin beekamtii guddaa argateetiin jira. Wallee Vaaruun Doochland jedhuun beekamtii guddaa kan argate amma wallee bilisummaa jedhu. Wallee namni bilisummaa hin barbaanne jira? Jira namni bilisummaa hin barbaanne? Egaa amma wallee bilisummaa urgooftu asirra toora waltajjii irraa nu bashannansiisaa gara Abdii Faadis. Walgaafadhaa lammii too deebisaa gaafii tana biyyaafis jiituu tan jaraa caaltu Oromiyaa dhaqamna humna namaatiis taanaan rabbiif galanne haagayuu akka biyyeetti qabna nama nuun deemus hayyuu kumaatamaa ni qabna biiflee darbateen dabne kan lubbuuf hin eelanne leenca lammiif gaachenaa baroota meeqa qabna dhiigarra martee gumaa baasuudhaaf gadooti horataa meeqa qabna hanqina maali qabna bara dhufaa fi dabraamu yoodhaan ajjeefamna. Amileen qabdan gaafa har'a guyyaan koobooti. Nothing gufufina, nothing gaddina, nothing gufufina, nothing gaddina. Sireni fiana wanko, kirabili sumati fin abarato. Sireni fiana wanko, kirabili sumati fin abarato. Mani kunde hundati ubade warega makene lubuto kafur murade wala mani kunde hundati ubade warega makene lubuto kafur murade kabela peto la ulme mogola mulle irrati abenya kanko da bulle manga buiti eto traha eti falmatu da be ala banto hamulatu ibele tulawe uze kapsole kumate akufu kumata oromo na bodangufu sinane walgarus kala jarabiti Okobili summa, usna gayati, use kansole, umate hakufu, umata moromo,
namoodaan dhufu jiraannee wal garruus galata rabbiiti tokko bilisummaa buusnaa gayaatti taigaa boos naafin gufufina naafin gaddina naafin gufufina naafin gaddina sirreeni fi aanawwan koo bilisummatii fi karara koo sirreeni fi aanawwan koo bilisummatii fi seera koo Kuman kunde kundati kubate Jama kene lukuko kurate Kuman kunde kundati kubate Jama kene lukuko kurate Chabela vento la ulle Gogo la bulle irati Tabenya kanko la bulle Manga puliti, reketo tunaka eti, selma tuda behe, alabato hamulatu, elbele chilawe, musa kapsole, dumate hakufu, dumata moromo, naboda dufu, jirane wakarus, nabatarapiti, Koko bilisummaa buusnaa gayaatti yuusa qabsoole dhumaatee hafuufu dhumaata Oromoo na boodaan dhufu jiraannee wal garruus galata rabbiiti koko bilisummaa buusnaa gayaatti. Bilisummaa ta'uugumaan isaanii barattoota keenya bilisummaa ta'uugumaan isaanii barattoota keenya laalla wareegama qabsoo keenya. Eegas! Wanti bara baraan barataa biyya koora saasaan tumtanii akka lammiin koo beekumsaan dammaqee gabrumaa jalaan baane seela keenyaaf hin dhimmamtanii buufni keenya maaf isin dhibaa mirga namummaa keenya nu sarkitanii yoo dubbanne maaf isin dhubaa kaleessa hofaa turtanii yaa'wa koo saafoo keessanii wal qunnam hayyee rakkattanii والكنا مفقرنتي كواكا عندها دوسا بخيا وبو يكتبوا بكمسو إذا هما ترتني يا وبو سابا كيساني والكنا حيرك تتني سواء كنا مفقرنتي كواكا عندها دوسا بخيا وبو يكتبوا بكمسو Mania selma sakia, kota kota cabe, lalu bobo. Ini semua tahu kumanisa di kasau Kenya. Ini semua tahu kumanisa kasau Kenya. Anda warga masuk Kenya. Wanti bara tamiya kora sasan kumtani akka lammiin godhamne deebe sandammatee gabruma jalaan baane seela keenyaaf dhimmamtanii buufni keenya maaf isin dhibaa mirga
keessanii yoo dubbanne maaf isin gubaa. Ini kulkulun dhangala'ee magaalaa Finfinnee walakkaan odaa biqilchee. Haguuggi naannaa waliinu seerri baaqata addunyaa firiilchee. Keessa obaa turtanii yaa woboo saba keessanii wal quunnamu baay'ee rakkatanii. Sabaa wal quunnamu galanni gawwaadha. Aduma rogeya wabo itubi kapso Sakawal kunnamu galakni kawaka Adadu janmaro itubi kapso Aye lalu wabo Aye lalu wabo Aye lalu wabo Galatoma na Walistote iduna duba jira Walintibra galatoma Kuyak na waboti Wow. Artist Abdi Fadis fagaatee dhugatee siniin jira. Yeroo muraasa booda afaan doochi qofaan akka sirbu abdiin qaba. Egaa amma xiqqoo isin gadhiiseera na fakkaate. Kanatti aansee sagantaa tumsa waraana bilisummaa uummata Oromoo waboo gumaacha ni eegalama jechuudha. Haala gumaacha kana kan nu eegalsiisan koreen qindaa'e gara waltajjiitti dhuftanii gumaacha kana nu eegalsiisan.